السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقتو في كبجمتوتا كنافتو جرجرتو سلين جتا الرب برانكي أدق بدي سني بفجرا برانكي وي نمرة تجدا بودا في ديما نويتي بولولة كناف برانكي جايباتي أمودمات نورين ترايس من جرا برانكي سوليس ماليو جتا مجاتوكو ويا نرتين بالبليني بلوكي سيقودا نانجد ويا نتفل بلا توري أني مو نتين تول الركاسو دافي أكاسي كناف مالي فكتاي اتبليبليتين غافتا Pranki ajaa'ibaarratti dalagaa namooti immoo nama balleetu keessa jira. Pranki dalaynaa akka ajaa'ibaatti. Pranki ajaa'ibaa kana irratti dalayna waan ta'eef hamma dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha. Hello. Hello. Hello? Hello. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا؟ كيف غلطت ما في كم شيء؟ والله الحمد لله نجا جرا. يا كم سنة نجامي؟ جربنا الحمد لله بدو ربي. ما شاء الله بقى جراتن. موسى. Hello? maal jechuun ati sida maali wanni kalee sana dhukkubaan jetti ani immoo siin bilbille wanni jechuun si lolchiisu maaltu jira maali fi jedha bar maal taati maa wanni ati taati maali wanni bilookii si godha wanni ga'e maali natti bilbilli bilookii si godha ammaachi maaltu kana ga'e annatti hin tolle siin jedhe bannatti hin tolle waan ta'eef waysi deebisu waan inni dhorku jira annatti hin tolle waan natti hin toliniif nama barreeffamee akkas jedhama barreeffamee nama barreeffamee akkas nama akkam nama jedhu amma natti tolle yookaan nama bira jira yookaan immoo akkana jira barreessuu inni nama jedhama telefoon masan jechuun ol fuudhetiniin halo wanni narratti hin dabalinii wanni ga'e maalii siin jedha bar ani amma kasi gaafadhu gaafiin kiyya barreeffama si deebisuu dhabe barreeffama tinaa keetti si deebisuu dhabe bilbila sirraa kaasuu dhabeedha wanni baa maaliin ani yeroo sandatti hin tolle waa dalagaa jira waan ta'eef kanaafuyyuu amma wanni kana mara ga'e maali jedhe bar yoo ta'e baa jalaa qabaatte malee tuni waan si aarsiteetiin telefoona natti hin bilbilini akkana jechuun naaf wanni bilookii ofirraa si godhaa wanni si jechiisu tokko illee maaltu jira bakka kana wanni ga'e maali namni takkaan natti hin bilbilini akkana namaan hin jedhu namni namaa beeka maali wanni kana mara si godhe si kuni waan jiru ka waan jiru namatti yoo namatti hin tolin namni yeroo namatti tole namaa deebisa namaan jedhama namni biyyaan baatee jiru nama yaadaati maal akkam yaada yeroo akkam yaada sammuu kenna ani yeroo san harkaa waa qabu waan dalagaa jira telefoonni immoo chaarjii gubbaa jirti telefoonni hin dhagaa sagalee ni dhagaya garuu eenyu akka bilbila yeroo sanitti deebisuudhaaf harka waa dalagaa jira harki bishaan na qabu waan ta'eef mana jechuun mana wayiitti qalama dibaa jira siif deebisuu hin dandeenye natti hin tolle yeroo sanitti wanni jechuun ani amma si deebisuu dhabee ergarraa yoo ani dalagaa geessii boodarra eenyu akka bilbilee yoo laaletti hin jedhu si yoo ani dhumarra laalu naatti hin bilbilini amma ati bilookii ofirraa si godha kanaan booda siin barbaadu wanni kana gara mala ga'e maali namni akka rakkatullee namni nama beekuu qaba malee ati akkamitti yeroo an bilbila seeti namni irraa kaasuu dhabe akkamitti jetteetiin waan akkana haasofta
dalam ambil gue karena malam gitu jadi nanti kami guys kali karena ada itu nanti orang makan hati semua apa le orang makan hati semua jadi rumah yang nanti dia orang karena itu tufi dah mau mari ni garuan nah enggak tuh nanti tinggal hey amma dubbi gabab sa amma dirqama bilbila nama eeganii deebisuu qabanii isaan dirqaman qabari sa'aatii arganitti namni namaa bilbila miti sa'aatii arganitti bilbila kaasudha yeroo argini immoo hojii ofii bilbila eegu hojii ofii eeganii ni kan jechuudha kanaaf amma koina alla walii jira walitti dawrinaa kanaaf siifaan jechuun baramma inni waan isa lolchiisu miti telefoonaan hin argine akkuma si jira kana dalagaa gubbaa ture waan ta'eef ani laalle telefooni namni bilbilu ni dhagaya garuu telefoon laalle an dalagaa irra jira erga dalagaa keessatti ni laalle booda ani isa bilbilee eenyu bilbilee yoo qaban qaban telefoon laa ta'uun qabu kalaas isin rakkoon qabdani sa'aatii argitanitti bilbila kaasudha sa'aatiin arginetti dirqaman qabdani bilbila hojii keessaniitanii bilbila namaa eeguu qabdani kanaas dhukkubsate jedhama boota dhukkubsateetti rabbiin isaa haadha ta'u bira jiraattaniif iddoo ibaa jiraattaniif wanni isaa gootan hin jiru bilbila kaastanii dhiistanii fille tokko waan ta'eef kanaaf amma dhiifama waliif jira. Kanaaf amma jechuun barwaan mi'a nama kan gaafadhu bara nama kan ajaa'ibsiisu maaltu bilookii si godha narratti hin bilbilee kanaan booda telefoona kan keetullee bilbila kan keetullee sagalee keessi dhaga'uu hin barbaadu akka narratti hin buune bilbilli kan keessi barreeffamni illee waan akka wanni si jechiisu maaltu jira mee wanni kana gama ragaa maaltu jira yoo ta'e baala faa qabaate mee gaafadhu yoo rakkoo ibaa qabaate malee. Ammuma isin jaallatuufi sunillee ammuma isin jaallatuufi ammuma isin abdatuufi waan ta'eef namni tokko wanta agarsiisa nama geessu hin jiru biloofi wanni nama geessu hin jiru waan ta'eef dhiifama waliif godha amma dhiisatii innillee akkuma aare ta'e. Kanaafuyyuu ani amma bari wanni isaan jechaatiin hin jiru ani telefoona hin argine arguu dhabuutu jechuun dalagarra jira waan ta'eef qabachuu hin danda'u harkaan jechuun qalama mana dibaa jira waan ta'eef harki qalama na qaba. Telefoona qabachuu hin dandeenye telefoonni an dhufeetu hin laalle bilbiluun hin dhagaa malee bira gaheetu telefoona laalle osoo biraa yoo kan jiraatu taate yoo san harka gadi gadhutti isarraa kaasuu hin danda'u. Kanaaf wanni ani balleessi tokko illee hin jiru wanni kana mara isa gahe yoo ta'e baa qabaate malee tajirtu dhugaa jirtu haa baasu wanni ani isa godhe tokko illee hin jiru jechuu barbaadeetiniif. Amma jechuudhaaf diree gaafa san gaafa dheengaddaa kalee malee dheengaddaa telefooniin harka jirti yeroo san gaafa san osoo telefooniin harka jirtu sirratti cufee gaafa sirratti cufeeyyu gaafa sirratti cufe maaliif natti bilookii si godha maal jechuudhaaf dee akka kaan sirraan kaasiin sa'aatii lamaan booda erga bilbilteen booda kan sirraa kaase namni kun maal ta'ee akka maaliif narraa kaasuu dhabee ittuman tolini waan jiru akkamitti yaaduu dhabdeetini waan akkana haasoftati maal akkam yaaddu. Halo? Kalas naddangal tani. Anna ajaa'ibde dhugaa dubbachuudhaaf hedduun ajaa'ibe namni akkanatti telefoona namni namarraa kaasuu dhabee fi bilookii si godha namni namaan jechuun ana akka kiyyatti namni tokko ergana yoo narraan kaasiin borus iftaanis naa deebisu maaliif itti toluu dhabe waan ta'eef akkasitti yaaduu qaba malee sa'aatii takka lama keessatti namni naa deebisuu dhabe akkamitti yeroo sanarraa kaasuu dhabe hidheetiin bilookii si godha namaa waan na jechisu tokko illee hin jiru. Gabbarullee qabda rahima ta'e ko gabbarullee qabda namni gisee tokko walitti tasgabbiidhaan dhageeffadhu masalaamuun kamaali miti tasgabbiidhaan dhageeffadhu namni gisee tokko walitti muuduma jiru okkee amma irra dabraatii dura dabreellee dabreetiin hin jira waan ta'eef amma kootu waliin jedhaatiin waan ibaa haasaa ibaa hin qabdanii kanaaf jechuun ati yoo bilookii na goote illee homaa wanni godhe illee hin jiru waan si godhe illee hin qabu waan ta'eef amma maraafuyyoo siifaniin biraankii goone nu wal lollee hin jirru waan waliin jennes waan wal goone illee hin qabnu inni illee akka si godhaa ka jedhu illee kunis sobaa kanaaf biraankii maa siifan gubbatti dalayne jechuu isiniin jedha daawwattoota fi kabajamtoota keenna akkasii isiniin jedha dhiifama guddaa biraankidhaa siin jedha siifan.
Branki, wallahi branki dah. Berarti akan sini aku ada ya lah bayi si belacin gue. Branki ajaibat wallahi branki. Difa majeri dura dawat tuh. Dawat tuh tan difa majeri dura. Isin baada jirti diifama daawwattota keenya isin biraan kita jirti amma arga jirti karaa keessatti inni biraanki gochuu isin dhiifama hin gaafanna yoo isin dhiifama nu goote biraankichi kan lakkifamaa yoo isin dhiifama nuuf hin goone ta'e biraankichi ni dhiifama jechuudha akkasii hordoftoota fi subscribe share like gochuun irraanfatina assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hanga viidiyoo biraatti walitti deebi'u bye. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya biraanki ajaa'ibaa isirratti dalaynee jechuudha. Anaa fi hiriyyaan kiyya tokko nama lama taane biraanki ajaa'ibaa siifan irratti dalaynee isiin aarteetti telefoon irratti cufatteetiin jirti nu waliigalleetiin biraanki irratti dalaynee jechuudha. Kanaaf isiin yoo isiin hayyama nu gootee gadhiisa keetu taate gadhiisna yoo isiin immoo gadi dhiisna jette agisii hayyama gaafannutti gadi hin dhiifnu jechuudha. Isii gara keessattiin bilbilli hayyama ni gaafannaa. Yoo ka isin ayyama gootu taate biraanki isin bira ga'uta yoo inni isin immoo hayyama hin goone biraanki kana diileetii godha jechuudha. Hedduu waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha haga viidiyoo ibaatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.